Harka fuudhee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota yuutuubar ayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jiranitti isin haa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota koo hundi keessanuu kan jaalattanii na hordoftan guddaasaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Gamanumaan immoo warri chaanaal ayyaantuu asallaa hin taane subscribe gochuun maatii keenya taasisanii jechuun jaaladha. Warri maatii koo taatanii too yaada keessanii naga amma na jajjabeessaa jirtan guddaa tokkoon isin galateeffadha. Egaa akka yuutuubiinis beeksisee sheeridhaanis warroon ifta subscribe osoo hin godhin bira hin darbinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a waan addaa tokkoon qabadhee too dhufee innis maalinni anas isinis of eeggannoo akkasuma barumsas waan of keessaa qabu akkasuma immoo onnee namaatillee kan cabsuu of keessaa qaba. Yaanni kuni garuu itti dirqamee tanan ergan dhaga'ee yookaan waan kana ergan gurra kootiin dhaga'ee bubbulee jira. Yeroo sanitti dubbachuun anatti baay'ee ulfaatetu jira. Sababbiin isaa maalinni ilma namaa tokko kan dubartiin takka waan akkanaa kana waggaa dhageesse waan of sodaattu ofii ishiitii baay'ee qabdi. Boruu ishiitiif of sodaatti. Amma namni tokko ergan ofitti amanee afutti amanamummaa ergan qabaadhee maalii jechuun ni danda'a. Kuni waan afaaniiti malee gochaan akkamitti karaa kamiin akka namarratti ta'u adda baafatanii beekuun baay'ee ulfaata. Rabbi namaa eegu rabbi gaditti immoo nuti ofii keenya dubartoonni of eeggannoo akkamii godhuu qabna. Borus ijoollee keenyaaf kan eenyumtuu namni hawwii hin qabne jiru lafa kana dhufuun tokkoffaanuyyuu fakkaatti ofii bakka buusudha. Egaa ka ijoollee dubaraatiif kan ijoollee keenya uummanne mana keenya keessatti of eeggannoo akkamiiti kan isaanii godhuu qabnu kan jedhu of keessatti kan qabu barumsa anaa hundaa nama dhiiras ta'ee ni fayyadaa jireenya isaa keessatti kan jedhu qabadheetu dhufee jira. Egaa ka viidiyoo kan haga dhumaa dhaggeeffadhaatii yaada keessan isinillee kennadha. Akkasuma immoo barumsallee muuxannoo sirraa argattan jedhee waan yaade kan qabadheetu dhufa. Egaa ka maal jedhee obboleessi tokko waan baay'ee garaa nama nyaatuu fi seenaa jireenya isaa keessatti gammachuu isaa akka isa dhabu. Isheen kan duute lubbuu ishee dhabdee jirti. Garuu umurii isaa guutuu gammachuu malee akka jiraatu kan ta'e dogongorri guyyaa tokko obboleessa kanarratti kan uumame jechuudha. Maatiin keenya dubara takkaa fi dhiira tokko anaa fi obboleettii koo bichaa qabanii jedhee obboleessi kun. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Obboleewwan koo obsaan haga dhumaa dhaggeeffadhaayi. Egaa ka obboleettiin xiyya suni walumaan barannaa mana barumsaa tokko barannaa waliin qo'annaa ishiirra adda bahee iddoo bashannanaa tokko hin deemu. Ishiin illee anarraa adda baatee bakka tokko erguu jiru sochaatu. Oolmaa kiyya beektii oolmaa ishii tan beekaa. Warri keenya baay'ee nu amananii baay'ee shamara cimtuu shamara beekumsaan illee akkasuma hojii mana keessatti illee baay'ee shamara cimtuudha jedhe obboleessi kun waggaa dubbatu. Kanarraa kan ka'e warri keenya hojjettu illee mana keessatti fidanii baay'ee mana qabdi. Akkasuma immoo yeroo qo'annaa ishiitillee waliin qo'annaa warri keenya kanarraa kan ka'e mana nutti dhiisanii tajaajila karaa biyyoota biraatitti sokkanii achuma Itoophiyaadhaan ala osoo hin ta'in biyyootuma keessa ta'ee naannoorraa kara naannootitti bultii guyyaa 2 guyyaa 3 sokkanii jedhe. Waggaa deebi'anii waluma gargaarree hojjennee yeroo hundaa akkuma baratametti warra keenya eegna. Egaa ka hiriyaa qabnaa jedhe anatu hiriyaa qabaa jedhe hiriyaa dhiiraa. Egaa ka hiriyaan kun mana keenya ni dhufaa garuu hiriyaan kuni amantaadhaanillee nama garagaraati anii fi inni garuu hiriyaadha walitti dhufna. Kanarraa kan ka'e wajjiniin baana iddoo nuyi barbaanne fuunee deemna yeroo hundaayyuu jedhe. Maaliif iddoo isintti na barbaadan qofa fuutanii deemtan waggaa nuun jedhe nuti iddoon kuni nutti hin tolu yookaan nu faana bakka deemuu miti. Kanarraa kan ka'e iddoo nuti filanne si fuunee deemna jennaanii jedhe yeroo hundaayyuu. Egaa ka akkasumatti osuma bakkuma nu barbaanne fuunee wajjin iddoo bashannanaa yookaan wakii deemnu guyyaa gaafa tokko warri keenya akkuma baratame haati fi abbaan jechuudha tajaajila bahanii jedhe. Gaafa tajaajila bahan kana ani fi obboleettiin tiyya akkuma baratame hin baanaa iddoo adda addaa deemnee bashannannaa galgala deebinee mana keenyatti galla. Egaa ka guyyaa gaafa sanii obboleessi kuni kadhannaa natti guddisee jedhe. Har'a takkitti qofaa iddoon ani filadhe na faana deema. Yeroo hundaa mirga keessan isin eegee bakka isin filattan isin faana deemee
waan isin na affeertan isiniif affeerama. Kanaafuyyuu har'a takkitti bicha bakka nan jedhe na faana deema. Saniin booda bakka isin barbaaddanaan isin faana deemaa nuun jedhee jedha. Egaa ka obboleessa kanaa mee har'a tokkicha adeemu jedhee obboleettii ofii kanaan obboleettii takkattiidha baay'een jaaladhaa jedhee adda baanee guyyaa tokko adda baanee hin beeknu. Waanuma tokkoon wanni adda baanee hin jiru mana barumsaa faraqaan keenya tokkodha. Walumaan deemne walumaan gallaa qo'annus nyaannus dhugnus walumaanii wanni adda nu baase tokko hin jiru jedhe obboleessi kuni. Egaa ka waggaa dhaqnu iddoon kun iddoo baay'ee iddoon caffarri jirudha, iddoon wacni adda addaa jirudha. Ni seennee nuti erga dhalannee waan akkanaa kana hin beeknu, itti seennee hin beeknu, ija keenyanis arginee hin beeknu odeeffannoodhaan alaa waggaa seennu waan adda addaa wacatu jira hin sirbanii dhiirri fi dubartii walitti sirbu waan akkasii anii fi obboleettiin koo hin teenyee jedhe teechoo waluma cinaa teenyee. Egaa ka maal isinii haa dhufu jennaan nuti waan tokko as keessaa wanni nuti fayyadamu tokko hin jiru. Garuu haga tokko isifaana teenyeeti baana jennee nu lachuu jedhe. Egaa ka isin erga kanan dhugne ta'ee wanti laslaasaa ta'e isinii hookaniin isinin miine waan dhugdaniin beekneef hookan waan akkanaa kana fayyadamtanii waan hin beekneef kun isinin miidhuu kana fayyadamaa jedhee. Inni keessattuyyuu wanta badaa bakka nama miidhuudha nuuf ajajamee jedhe. Anii fi obboleettiin kiyya kuni yoo dhugnu ni mi'aa ni dhugne. Egaa kaas keessatti maal inni wantoonni badaanillee wantoonni nu balleessu gaafa dadhabannu waan gaarii ta'e nutti mul'ata. Bilijlijii hookanii wantoonni calaqqisaan agam ilma namaa lafa kanarraa balleessu jireenya ilma namaa lafa kana agam akka lafa kanarratti illee jiraatte jireenya hadhooftuu akka jiraattu mul'isaadha kaas keessatti. An akka kootitti akkan irraa baradhe. Egaa ka hordoftoota kootillee barsiisinaa jedhee qabadhee too dhufe. Wanti kuni baay'ee mi'aa jedhe ni dhugnee jedhe anis ishiinis ni dhugnee. Gaafa qammasnu afaanitti nutti mi'aayee dhugnee beekuu dhiisi toora wanta akkanaa jiru nuti geenyee hin beeknu. Egaa ka gaafa kana waan addaa nuti ta'ee ni dhugnee. Takka yoggaa turruu of wallaallee jedhe. Akkuma isaan taasisan ta'uu jalqabnee anii fi obboleettiin koo kaanee isaan wajjiniin caffaruu jalqabnee. Egaa kaadhumarratti nuti dadhabnee nu baatanii nu galchanii jedhe. Egaa ka baay'ee garaa nama nyaataa obboleettis isas warroota dadhabee kana fudhatanii ta'u namni manatti galchee warri hin jiru. Warri kaajoolleen keenya akkuma baratamee gaarummaatti guddifnee amantaatti guddifannee bakka oolman isaanii kana jedhanii gaafa amananiitu waan tokkotti gallakkisan ijoolleen badii akkamii keessa akka seentu as keessanillee wanta baay'ee baranna ofii keenyafu oolman hiriyaa keenya nuti filannu hiriyaa akkamiiti asuma keessatti dubbii tokkoon dubbachuu barbaada. Tajaajilaa wayituyyuu iddoo haraqee dhuganitti tajaajiluu deeme jedhama. Jidduu kana keessatti maaliif dubbii kana fiddee kana odoo nuti dhaggeeffannu akka naan jenne na of kalchaayii sababbiin isaa maal wanti nuti hoowwuu nama tokko gorsuu barbaanne yookaan nama tokko deebisuu waggaa barbaanne iddoo namatti isa argannuyyuu murteessadha. Hiriyyummaan dhiisati hiriyyaa filachuun abbaadha. Garuu nama tokko nama badaa tokko ni gorsina ni deebisna gaafa jennu iddoon nuti nama sanitti argannu murteessadha. Ani cimaadha, ani dubbii dandeetti tan qabaa. Anumnan qaba ani nama kadhataadha nan kadhadhaa diinni narratti aaboo hin qabu waan akkasii jechuu dandeenya. No ati nama foonitti ati yeroo kamiyyuu dadhabaadha. Rabbituyyuu jabina isaatis jiraachise malee jechuudha. Tajaajilaan kunis akkasumatti mana raqee sana odoo deemee labsuu ofii achitti hafee jedhama. Egaa kaajoolleen kunis akkas ta'an. Egaa ni bullee ganama waggaa bullee tookaanu anis yoon ka'u obboleettiin koo lafa ciistee buussi jedhee. Saraamikii gubbaarra ciistee boossi jedhee egaa ka warri warra abbaa qabeenyati akka inni dubbatetti ni qabu jechuudha haga nama tokkooyi. Yeroo baay'ee qabeenyi waggaa jiru ilmootu xiqqaata kan biyya keenya akkas waan isaa hin beeknu. Hiyyeessi immoo ijoollee baay'ee qaba. Kuni garuu gaaffiidha maal akka ta'e hin beeku warri kun isaa qabeenya waan qabaniif ijoollee xiqqoo qabu natti fakkaate. Narrifadhee waggaan ka'uu ani obboleettii kootii irratti waan hin taane raawwadhee jira jedhe. Yookaan salgaggummaa obboleettii kootii irratti raawwadhee jira baay'een gaddee ishee achiin kaasee jajjabaattee shaawuriin seentee bakka nu lachuu hin dabbaramne yookaan hin gaddine
akkuma taatee jajjabaattee mana kadhannaa haa deemnu jennee kaanee mana kadhannaa deemnee jedhee mana kadhannaa deemnee ni kadhannee garuu dadhabbii san keessaa bahuu hin dandeenye gadda san keessaa bahuu hin dandeenye maatiin keenya ni dhufee waggaa dhufan nu bakka jijjiirama addaatu nurra jira jedhee gaafa maatiin keenya dhufu maal taatanii maaltu isinitti galee walloltammoo maaliif jijjiiramtanii waan isinii kadhannanii jedhanii akkasitti nu kadhatanii homa ani fi ishiin gammachuutti hin deebinee erga guyyaa gaafa saniiti mana barumsaatillee waggaa deemnu bakka ishiinis mana barumsaatis seentu hin baatii hin deemti bakka deemtu hin beeku anis nan bahaa nan deema bakka deemu hin beeku akkasitti dhuma jennu ji'oota sadii dabarsinee maatiin garuu maal taatanii maa gammachuu dhabdannu jedhu ji'oota sadeen kana keessatti egaa yaaduma jennaanii walloltanii maaliif nuggaanuun jedhan lakki waliin lolle nu tasuu jennaanii egaa boodarraanii fi ishii wal mari'annee biyaansi maatii keenya biratti gammachuu duraanii san argachuu haa yaadu jennee wal mari'annee garuu gammachuu sun nu deebi'uu hin dandeenye isumaanuu ta'ee akkasumatti osuma jiraachaa jirru ishiin waan tokko homaa waggaa eegdu itti dhufuu ni didee jedhee egaa wanti dubartiin takka ji'aan argitu arguu hin dandeenye erga guyyaa gaafa saniitii jedhee badii lammataa egaa seexanni karaa kamiin ilma namaa haga nama galaafattu keessatti obboleessa harkatti kuni baay'ee waan garaa nama nyaatudha baay'ee rifannee mana yaalaa ni deemne mana yaalaa waggaa deemnu kun akkana jedhanii nutti ni himanii egaa waan goonu ni wallaallee mana yaalaa gaafannaan nuti gongumaa waan akkanaa kana wanti nu raawwanne jiru ni jedhanii egaa yookaniin warroota yookaan akka aadatitti wanti fayyadaman ni jira waan akkasiisan barbaannee ni arganne gaafa argannee fudhannee gallee isheen kun akkatti fayyadamtu nu goonu egaa ni miidhamtee jedha ni miidhamtee ejjetumatti miidhamtee intalli kuni maatiin maal taatee ni dhukkubsattee mana yaalaa si geessinu waggaa jedhanii maatii kanatti baay'ee seerisii taatee yookaan fuula baddee maalan ta'e hin dhukkubsanne jettee maatii dhokfattee yookaan maatiidhaan ofirraa lolti maatii oduma akkas jennu guyyaa torbaa geessee warri keenya akkuma baratame tajaajila karaa naannoo biraatti sokkanii ishiinis kutaa qophaa qabdii anis kutaa qophaan qabaa egaa gaafa isaan deemasan anis narrafee ishiinis ni raftee kutaa ofii seentee ganama ka'uu diddee ilman eegee ka'uu diddee dadhabnaanan ka'ee karaa irratti rukutee guyyaa keessa haga sa'aa 6 ni ta'a kan jedhu obboleessi kun kan dubbate hoggaan dhaquuyyuu ishii lubbuudhaan hin jirtu lubbuun ishii darbee jira jedhee waan garaa nama nyaatu egaa obboleessi kuni as keessa maal jedhee ani sababa kootiin obboleettii koo nan dhabee jedhee sababa saniin mana sanillee gatii akkam ba'u maatii koo jaaladhu sanirraallee gatii akkam ba'u ta'ee amma karaa naannoo biraatan jira sababa obboleettii koo dhabeen ana harkatti lubbuun ishiin meenyu akka balleesse wallaalame akkanatti maatiin keenya haga amma abbaan kooti faatii koo gaafii baatanii too jiraatanii egaa isheen kun wanna beeku tokko hin qabu intalli kun mana obboleessa ofii wajjin mana jiraatti egaa maqaallee baattee lubbuun ishii darbe karaa biraa deemtee akkas taate jechuun hin oolu gaafa yookaan achi ishii kaasanii algaa ishii jalaa baay'ee algaan ishii kan tabalaashee yookaan kan badeedha yoo argan jedhee maal sababa kanaati beektaannaa waan beeku tokko hin qabu jedhee maatii koo dhoksee amma biyaansi karaa waggoota baay'eedha kanan baay'eetoo jiru jedhee karaa miidiyaatitti bahee obboleessi kuni mee haguma tokko ummanni kun maal na gorsa maalan godhuu qaba maatii kootitti waggaatti yeroo tokko dhaqee maatii koo laala maatiin koo waan beekan tokko qabanii gaafii baatanii jiranii ani immoo ba'aan baadhee jira har'a immoo karaa miidiyaa fidadhee jira mee gorsa namni na gorsu jira yookaan immoo namni waan akkanaa kana keessa darbe jira kan jedhu obboleessi kun maqaa ofiitillee dhokfateeti kan karaa miidiyaatitti baheetoo dubbatee egaa naannoo fi amma iddoo jiraatu qofaadha kan inni himate jechuudha akka Finfinnee jiraatu himate akkasuma immoo Finfinnee adaadaa isaa bira obboleettii haadha isaa bira akka jiraatudha kan himate kan kanarraa fi naannoo iddoo hojjaa isaatillee himachuu hin dandeenye sababbiin isaa gaafan yookaan iddoo maqaa anitti biiroo hojjechaa jiru waggaan himadhee
maqaa kootu osoo dubbachuu baay'ee sagalee kootiin nabee kan jedhe obboleessi kuni egaa ka'anillee wanta kanarraa ni baranna ofii keenya hoo of eeggannoo maalii goona ijoollee keenya hoo fuulduratti of eeggannoo maalii goona kan jedhu barumsa nuu ta'a jedhee anaafis isiniifis barumsa ta'a jedhee tan qabadhee too dhufee obboleewwan koo yaadni kun waggaa isinitti tolee ta'ee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa nageenyi waaqayyoo bakkuma jirutti isin